Oromoo gaafa sana Oromoon turre har'a Oromoo ta'uuf deemta. Abbadhaan irraa as baatanii immoo gorora keessanii arraba keessanii isa meetira torba kana baastanii adeegisii gaafa durasitti nagaamne horii waan araba nurraa dhaabbadhaa. Kan namicha tushaa fe'uma jechuudha. Fe'uma gamada meetira 25 fakkaatu akkana eegaa kan arabsu biidoon kiyyaa kan wanti jaallatame. Garbeelin inni kun jechuun ofiis haadhaafuu shiggaaraami toftorichi daa'ima ofiitu birrii dubartoota biyya arabaatiin guddifatu. Gadi ba'ee gaafa na arrabsu zimi jenneen sin egalee ani kanaaf as seene malee safuufaan seenaffaan akkuma sana takkittiin gaafa nama arrabsan guyyaa tokko seenee hin beeku guyyaa tokko dubbadhee hin beeku garuu namichi kun gisee hundumaa ijoollee arrabsuu irratti tokkoffaa isaa namatti guyyaa takka jajjabeessu argee hin beeku sila kanaafuu nu immoo kanaa ol muka yoo sitti cabsine sitti illee dhaga'amu borus gadi ba'ee nu arrabsin minimum aymaslenyi mane. Mama natti fakkaatu isa lammataa immoo paaspoortii ijoolleen akkana godhaan jettu ati aangoo akkamiitu hin qabdu paaspoortii namaas akkana tarkaan tuquu hin dandeessu si jammarii namichi ofii keetifuu hin beekta taarikii kee hin beekta sila kanaafuu sin immoo intala maammaxinaa sin hin jedhe malee arrabsaa sin hin jedhe takkaan keessa hin arrabsinaa isa. Kaargoon ergita eekaa hojii koo mitiiree lubbu kaargoo koo guyyaa guyyaanaan ergaa oola miti oolumaan gadi fiigi maalan hojjedha yaadoo koo. WhatsApp seni no entini kena ergi location kena ergi achiratti nattaasa isin erga kaargo silkii keen barbaade naafi boni ani fatin geenyem ganaadhaaf yoo tuttu guruma ta'e malee isa qeerroon nan dubbadhe isa aslitti nan udi isa la takkaan keessan ani tuulama bakka bu'ee miti saafuun nama kumaatama reeffa shanan galche nama kumaatama afan maallaqas guure kinoo ammallee godina guursisaa reebba kitaabasa safuun birrii nyaatten jette harka baasas jala akkaadontii foodoon du'een kennu budu'een sagal gubadha haqa namaas hin miliksuun garuu moonni meeqa akka milikse olumaan ilaalla asatuu gadi ba'ee haadha keenya salphise haadha keessan hojiinas hin gudeede nuun jedhe biree gudar biratti gargaarte hin gargaarreede miimmiin 50 galchite hin galchine jedhe hanaaf haadha miimmiinatu gudeede haadha safuu haadha qananii haadha beetii haadha takkitti hunda keenyan jette odoo dhiifama haadha Oromootaan jilbiiffattee viidiyoo waraabde nuyi lapheen koo an akka safuutitti rabbiin bakka nama du'een naadhaku siif hin godhu doo dhiifama dhiiste jilbiibbii kadhatte kaleessa namni kokkeetti ol sirakkisna obboleettii koo naan jette. Kanatti si qarqarra sagalee hattuu akkasitti warra daaka gandaatitti hin deemina akka Oromootitti of keessaa baasa isa dhibamaa fidee nyaatu. Kasila waraabadhu bulan ammoo kootu safuu asitti naan yaaddu jedhi deebiseeraan na gaafadhan illee seerranas gaafadhaadha koo salphiste waan ta'eef qoshaashaa midaqiin qinaan midiraam jechuudha. Haasaan hindezanatu yuu kaase dubbii kana biiftu mana maccaa dhaqee natti hergeen arrabsiise mucaan dura nagaa qabu. Niitii milkoodha. Saafuu zimbiye viidiyoo inni narratti hojjete laala viidiyoo inni saafuu zimbiye jedhu Garbeen biiftu maal bachoorreetta viidiyoo inni irratti hojjete laala. Buufadhu tooteetti si lubbu buufadhu. Warra Oromoo kana salphisaa ol wajjin ooltu gaafa achi immoo hudduu keessan irraa ol qabee sin arrabse gaafa sinitti naqeessin. Ganaa si ajjeesna ganaa kaffalta ganaa kaffalta dhugaarsiin kaffaltaa reen kaffalta. Waan keessan jechuun danda'u zimee dhaggeeffadhaa gaayis biiftu maal gochuu kana seentu irratti. Namoota keenya oolmaan keessan oolmaa duriyyee oolmaa kashlabbee kun hojjetamti namoota gadi bu'oo nafxanyaadhuma nama nyaatu kana warra Oromoo kana salphisaa ol wajjin ooltu gaafa achi immoo hudduu keessan irraa ol qabee sin arrabse gaafa sinitti naqeessin irraa dhalche immoo Oromoo gaafa san Oromoon turre har'a Oromoo ta'uuf deemta. Abbadhaan irraa as baatanii immoo gorora keessanii arraba keessanii isa meetira torba kana baastanii adeegisii gaafa durasitti nagaamne. Horii waan araba nurraa dhaabbadhaa. Kan namicha tushaa fe'uma jechuudha. Fe'uma gamada meetira 25 fakkaatu akkana eegaa kan arabsu biidoon kiyyaa kan wanti jaallatame. Garbeelin inni kun jechuun ofiis haadhaafuu shiggaaraami toftorichi daa'ima ofiitu birrii dubartoota biyya arabaatiin guddifatu gadi ba'ee gaafa na arrabsu zimi jenneen sin egalee ani kanaaf as seene malee. Safuufaan seenaffaan akkuma sana takkittiin gaafa nama arrabsan guyyaa tokko seenee hin beeku guyyaa tokko dubbadhee hin beeku garuu namichi kun gisee hundumaa ijoollee arrabsuu irratti tokkoffaa isaa namatti guyyaa takka jajjabeessu argee hin beeku sila kanaafuu nu immoo kanaa ol muka yoo sitti cabsine sitti illee dhaga'amu borus gadi ba'ee nu arrabsin minimum aymaslenyi mane
Maama natti fakkaatu isa lammataa immoo paaspoortii ijoolleen akkana godhaan jettu ati aangoo akkamiitu hin qabdu paaspoortii namaas akkana tarkaan tuquu hin dandeessu si jammarii namichi ofii keetifuu hin beekta taarikii kee hin beekta sila kanaafuu sin immoo intala maammaxinaa sin hin jedhe malee arrabsaa sin hin jedhe takkaan keessa hin arrabsinaa wajjin sin dubbatinaa. Biiftu na dhagaye mee silaa ji'attiin nuun jedhe dheengada diyaatti dulloottan haadha dhaa'uu birrii isin hoggaatti fiddan ji'a tokkottani kuma dhibba digdama dhibba nyaadha nuun jedhe dhibba nyaadhaadhe meeqa nyaata karaa isaas eegaa oolu maal birrii nyaata anana na erger kuma afur bichaa nyaata bar dhibba tokko dheengada dhagaye hambaanii mataa kootan qaban tala shaashii gurgurtu xiiroftitti kuma dhibba tokko nyaadha jedhee miidhaan dollatti jedhee beeka. Haja kunoo shaakalee kuma kudha shan ofirraa kaffaluu dadhabe. Akkanallee yoo jedhe nu garramu dhiisa. Way beeftu mee ofirraa garramu. Afummaan narrafit እናንተ ሰገለና ወራ dhiifamallee naa godha maree narrabsina ishee arrabsoo keessan makina dhiifama wajjin narrabsina. Pichi jechuudha mucoo kasi dhoofnaati fakkeessisi wayyaa lakki fakkeessitee hin jiraati. Laaji fakkeessitu si dhugaa rabbii natti deebitaa ibsi hin jedhan natti deebitaa kolkolo dhugaa rabbii. Dhugaa rabbii fakkeessiti hin galabbaxamin. Dhugaa rabbii duratti sin galabbaxamte birrii qiltee raawwattee arrabsitee deebisnaa nama muratti gortee waan kolkolo. No sin arrabsiinaan jedhu maayini nun arrabsu achiilee budaa nun jedha taati dhaggeeffatu kun budoota nama nyaatu budoota nuun jedhe budoota nama nyaatu kun warra dhiiga nu xuuxu nuun jechaa raabee amma isaatiif mucuqa isa dhoofna malee akka ajaabaatti. Utee udah kan? Garuu arrabsoo makina irraa dubbachuu dubbatan arrabsina. Takkitti lubbuu qoy silkiin kiko silkiin na'u silki sirraatti fanaddaan ta'a silkii macuufiiti booda bani mana. Itti qayyarte. Niitii keessa gootee lubbuu itti qayyarte. Ta'u bakka ani deemee mana banadhee fataayidha. Anci gurguradhu. Laan militti girrisaa nama immoo gara shidaqa. Maali gureessanii? Iya? Itu? Maal taate lubbu maama? Guys, ani profiling gadi kamera ada followers isa asli nama berarti deh. Akam. Mana profiling ke? Immala tayyibar. Indullome. Inagarreati. Garbeli nakatara nirifadde marahin family. Oh my goodness, so beautiful. Indullome amma oraman birri walin naguru adiba. Inde intena Turki deh ufi. Turki deme absifachuuf. Wayne deh ada kan manta. Malesh habibti. Ana adu bakka ما أصلي كان مالي في الرقود ربنا رفض يعني جيت براك زيت لفتو Indullome. تقول ما Family gaba balu member ita meje. Barakallahu fiikum member ita. Member. Tiyidi yedenku member. Member jazakumullahu khairan. Anam ebotan anam fe montarabisina member. Nama tadi kofa member ita awada itenku ulfa dugala to merabisir rafu Ramadan. Habibi, sabontu, member. Sheikh, memberi kuno jala kana sen gora. أنا تكلم أنا فاهم إن أنا Musab, Amme, member. Musa, member. Amu, Nura. guys أنا ما وري من أصلي تسمعك يس جرت فولو نتاكسا أما كم هدي بافر قارون الريواك Tadi Habibti, member, aywa. No, le da colore member in kesa. Lesh, namni bajaa diya zango. Dalagaan akka mire? Dalagaan bareedu asli. Dalagaan bareedu ruga. Fayyaa laale. Fayyaadha. Jireenya Dubaay si tamacha'e? Bareeda.
በቃ ቶሎ የባዳ ቤፍቲ ዊ ላቭ ዩ አትሌን አፍጅራዱ አስልኩ ፒስ አየ አየ